Keessatti eessarraa akka nu daawwachaa jirtan, eessarraa akka nu dhaggeeffachaa jirtan, akkasumatti gaa magaalaa teessanii fi biyya keessa jirtan barreessuu hin dhiisinaa. Babarreessaa akkuma aadaatti gaa mana kanaas taaptaap harka keessaniin taaptaap godhaa, koppii linkii godhaa, sheer godhaa. Dhugatti oduulee jajjabduu hedduudhaatu deemaa jira. Ameerikaan akka malee rakkachaati jirti. Akkasumas Israa'elillee rakkachaati jiran keessaafuu lola kanarratti waan isaan itti qophaa'an oliitu deemaa jira. Waan sanirraas waan haasofnutu jira. Akkasumatti gaa eega warri Israa'el bikka niwukilaraa warri Iraan lama dhawan booda warri Iraanis bikka niwukilaraa kan Israa'el lama dhawaniiti jiran. Bikkisan nama hedduu madeessiteeti jirti Israa'el keessaa. Garuu namni hedduun gaaffii adda addaa kaasaati jiran. Israa'el tana keessatti namni hin du'uuyi. Numa madaawa malee hin du'uuyi jaanii gaaffii akkasiisan kaasaniiti jiran. Akkasumatti Ameerikaa irraayis akkuma gartee amma dura haasawaa turre sanitti waraana isaanii kanarraa namni kamitti dhumuu dhabee takka akkamitti irraa dhaga'uu dhabne jaaniiti gartee odeessaa jiranii. Tooftaa takka takka waraanaa tan gartee isaan itti fayyadamaa jiranirraayis ni haasoyna. Akkasumatti waraanni Iraan guyyaarraan tanaa xayyaara kan biyya Israa'el F-16 kan jaaniin dhawanii buusuu isaanii ibsaniiti jiranii. Akkasumatti diroonnan gurguddaa ka Ameerikaadhaa habbaan lama bu'eeti jira. Akkasumatti gaa laga gartee bikka Strait of Hormuz kan jaanissanis banuudhaaf mootummaan Ameerikaadhaa warra Iraan akka malee sodaachisaati jirti. Kana keessa yoo isin sa'a 48 keessatti banuu baattan bikka kurrentii takka humna elektirikaa kan Iraan keessa jiru akka jirutti barbadeessinaa. Guddaarraa eegallee ilaa xiqqatti jedhee pirezidantiin Ameerikaadhaa akkaawuntii isaa gubbaarratti barreesseeti jira. Akkasuma sanitti jeneraalonni warra Iraan keessaafuu warreen Quds Force jaaniin reefuun tanaas edallee hogguu pirezidantiin Ameerikaadhaa barruu akkasiisan barreessu deebisaniifiiti jiran. Ammallee irra deebi'anii inumaatu gartee humna elektirikii keenya dhawaa yoo dhooytan naannoo keenyaa hundinuu ni barbadeessinaa. Inumaatu midilistiin akka jirtutti dukkana taateeti nuuf waraana Ameerikaadhaa bikka inni jirutti barbaannee barbadeessuudhaaf nu mijeessitanii yaadajuu barreessanii irraa haasawaa jiranii. Miidiyaaleen warra Iraanis waan akkanaa kana irra deddeebianii gartee ekspertoota adda addaa fidaniiti irraa haasawaa jiran. San qofaa miti bikki hedduun gartee tan naannoo Iraan keessa jirtus tan barbadaawaa jirtu miidiyaaleen Iraan keessaa baasaa jiru akka jaanitti ammallee mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el bikki isaan dhawaa jiran mana jireenyaa takkaa'u gartee bikka dulloonni irra hedduun irra galan fooqii gurguddoo fa'aa dhawaa jiranii. Ammas deebi'anii bikka gartee mana haakima takkaa'u gartee medical facility fa'aa dhawanii nama gartee hedduu lakkoofsa namaa hedduu fixuudhaan mootummaa teenya jilbisiisuu barbaadanii jaaniiti odeessaa jiranii. Tana qofaa miti waa hedduudhaas qabxiilee hedduudhaan isinii qaba. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Ameerikaadhaa odoo gartee ifatti as baatee hin dubbanne bikka aayilaandii warra Iraan Kareg Island jaaniin taniin amma dura isinimaa ture tan gartee torbaanuma kana durarratti mootummaan Ameerikaadhaa hogguu 2-3 dhooytee jirtu. Bikka san Ameerikaan tooftaa adda addaatiin fudhachuu barbaaddi. Harka isaaniitti galfachuu barbaadan kanafaatu jira. Garuu immoo lolli gartee miilaa kunis qophaa'aatuma jira. Sanillee gartee hin raanfatinaadha. Waraanaan Ameerikaadhaa hedduudhaatu karaa jiddugaleessa baatti achi deemaa jira. Kun hundinuu gartee afaaniin sossobaa jiran malee karaa lafaatiin inumaatu gartee giraawund foorsii naannoo sanitti geessanii lola miilaa godhuu barbaadan. Keessaafuu gartee haleellaan ammaan tana warra Israa'el irratti gaggeeffamaa jirtu tuni yaada gartee guyyaarraan tanaatis Piraayim Ministerichi warra Israa'el irra deebi'ee maal jechaa jira? Biyyoonni Yuurooppiidhaa akka jiranitti lola kanarratti hirmaachuu qabanii ja'anii gaaffii adda addaa dhiyeessaa jira. Inumaa miidiyaadhaaf akkas jee ibsaa jira. Yeroo bikka gartee Dimoonaatii fi akkasumas Araadaa bikka jaaniin bikka gartee
guyyaa kaleedhaa warri Iiraan barbadeesse sanitti daawwannaadhaaf dhiyaatu miidiyaadhaaf akkas jeetii ibsaa jira. Duuba gaa kana qofaa miti kanaafis waan biraatis hedduudhaatu jira wanni irraa haasofnu dhiyaadhaa isinin jenna harka keessaniin garuu taap godhuu hin dhiisinaa koppii linkii godhaa sheer godhaa tana jidduu reefuun tana gartee nama wajjin haasawaa ture waa'ee filannoo Itoophiyaadhaa tan ammaan tana akkanatti gartee dorgommii jedhanii takkaa'u dorgommii falmii adda addaa miidiyaalee Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran kanarraa gartee yaada wayii na gaggaafachaa ture. So wanni tuni gartee karaa miidiyaattiinis yoo gadhiifamuu deemtus hin beeku garuu waa hedduudha gartee akka gaaffii fi deebiitti takkaa'u gartee booda irraa barreessuudhaaf deemanitti na gaggaafatanii. Dhugatti gartee miidiyuma oduun gaa miidiyaaleen Itoophiyaadhaa gadhiisaa jiru keessaafuu gartee karaa miidiyaalee afaan Oromootii fi miidiyaaleen afaan Amaaraa qophiilee ammaan tana deemaa jirtu kana keessatti nama hedduutu gartee akka malee ifan taaneef wanni deemaa jiru. Filannoon tuni dhugatti gartee filannoo biyyaati moo inumaatu gartee paartiilee filannoo kanarratti dhiyaachuu barbaadan kana expose godhanii amma gartee akka filannoodhaatti dhiyeessanii booda ogguu gartee yeroon filannoodhaa as dhiyaatte akka isaan bakka takkattillee hin dorgomne godhuudhaaf deemanii ja'aniiti gartee namni cinaan waan adda addaa irraa dubbachaa jira. Akkasuma sanitti paartiin Itoophiyaa keessa jirtu keessaafuu gartee afaan Oromootiin yoo gartee kan falmiisiidhaa dhiyeessitu taate Oromiyaa keessattis dorgomuu ni dandeessu moo hin dandeessu yaanni ji'us hedduudhaatu jira. Filannoon as deemu kuni akka jirutti gartee filannoo sobaati. Warri jiruunis ni jiranii. Mee isinoo yaada kanarraa maal qabdan? Maal isinii mul'achaa jira? Filannoo Itoophiyaa kana hordofaa jirtan moo irraa dhageeffachaa jirtan moo waan isaan gartee falmii gadhiisaa jiran kana yeroo takka miidiyaalee Itoophiyaa hogguun daawwadhu keessaafuu gartee warreen gaaffii nama gaggaafatu kuni pirezenteroonni takkaa'u immoo warreen qophii tana gaggeessaa jiru ifii isaaniitiifuu gartee warra paartii meembariidha. Okay? Warreen amma gaaffii TV irra dhaabbatee gartee uummata gaggaafatu kuni ifii isaaniitiifuu warra biltsiginnaadhaati. Okay? So warri biltsiginnaadhaa akkamitti gartee paartii keessaa odoo ifiifuu paartii keessa jiranii warra paartii biraa uummata gartee dorgommii tanarratti dhiyaatu akkami gaaffii fi deebii godhuu danda'an. Isin galtee waan jechaa jiru. Itoophiyaa keessa miidiyaa feetarra hojjedhu, okay? Miidiyummaan kee gartee oduu nagayaatiif waan nagayaa geessu taate ati paartii meembariidha. Paartii biltsiginnaa keessa jirta. Isaanis akkasii si beekan yaanni ati calaqqistuus yaada paartiidhaati. TV feetarra hojjedhu. Inumaa gaa TV isteetaa afaarra hoggoo hojjettu. TV'n isteetaa mataan isaatu maali? Hojii isteetaati gaggeessaa jirti. Amma fakkeenyaaf TV'n Oromiyaadhaa OBN hojii isteetaati gaggeessaa jira. Hojii kutaadhaati gaggeessaa jira. Achirra hojjechuudhaaf paartii meembarii ta'uu qabda. Okay? TV Itoophiyaa kaan irrattis ETVdhaa fi hunda isaanii irrattis hojjechuudhaaf akkasi. So durumarraa'u hoggaa gartee filannoo Itoophiyaa kanarraa haasawan paartiidhaa fi warreen achi dhaabbatee falmatuu fi warreen gartee gaaffii nama gaafatu adda hin baafne. Kana keessa gaa akkuma gartee nama ifii isaaniitiif nama lama jechuudha. Namni lama ifii isaatiif wal tahee nama tokko irratti gartee duula banuu jechuudha. So yaanni kun gartee yoo isinii ifa taatu taate waan akkanaa kana faatu deemaa jira. Kanarratti gartee haqaatu jira jettee durumarraa'u wanni itti falmutti akka illee nu hin jiru. Wanni achirratti dhiyaatanii gartee nuti yaada keenya calaqqifnata kaa'u gartee filannoo kanarratti ni hirmaanna jaanii yoo silaa fakkeessuudhaaf illee taate warreen paartii keessa hin jirre gartee achitti gartee TV'n illee mootummaallee haanuma ta'u garuu immoo warreen paartii keessa hin jirre silaa gaaffii fi deebii uummataaf godhee namni hundinuu warri mootummaa keessa jiranis warri gartee paartiilee biraatis achi dhaabbatanii akkasitti gaaffiilee san yoo deebisan irra tolaa fakkaatti. Okay? So wanni Itoophiyaadhaa akkuma islaa gartee irraa haasofnutti yeroo hedduu filannoon tunuu filannoo sobaatii
Filannoon hin jirtu gartee warri biraatu maaliif if rakkanidha. As keessa gartee gaafa hin jirtu. Dhugatti gartee akka paartii takkaatti irratti hirmaattee yaada kee dhiyeessitee maaliif feetu gartee filannoon achirratti aangoo argachuun maali kursii dandeessu argachuu dhabuun ni danda'a. Okay? Kursii argachuun akka malee rakkoodha. Oromiyaa keessattis rakkoodha. Inumaatu gartee Finfinnee keessattis takkaa'u gartee tan biyyummaa tan biyyoolessaattis kursii argachuun hedduu rakkoodha. Maaliif paartiin ifiisiitiif harkaa qabdu ifiisiitiif gartee maajooritii barbaaddi inumaatu gartee afaanii baafatanii Itoophiyaa Oromiyaa keessatti paartiin takkallee nuun cinaa akka dorgomtu hin barbaannu yaaniiti gartee humnaan paartiilee hunda amata dheeraa dabre kana hunda diigaa turan. Okay? So tafilannoodha yaanni gartee ammaan tan isaan irratti dubbachaa jiranii fi gaggeessaa jiran kuni hedduu ummata biyyaatiifuu ifaadhaa miti. Ummanni biyyaatu gartee irra hedduu isaanii haquma qabanuu natti hin fakkaatu. Filannoodhaatu as deema yaanii. Akkuma amma dura hogguu gartee TV'n ETVdhaan na fakkaata magaalaa Finfinnee keessa deemanii ummata gaafii fi deebii godhaanii turan filannoo baranaatiif qopheessanii jirtanii jaanii hogguu gaafatan namni hedduun filannootu jiraa'u jaanii warra gaafatu warruma namuma isaan gaafatutu irra deebianii gaafachaa turan. So waan akkasii sanfaatu jira. Ta filannoodhaa gartee yaada garagaraa hoggaa gartee carraa harkanne irraa haasofna. Ammaaf oduu teenyatti achi deebinaati dhiyaadhaa harka keessaniin taap godhaa koppii linkii godhaa sheer godhaatii gaa warreen gartee guruupilee adda addaa birattis achi ergaa isiniin jenna. Dursoo haasawa tireejarii sekreetariin reefuun tana miidiyaalee Ameerikaa kan NBC gubbaratti godheerraa haasofna. Akka gartee tireejarii sekreetariin jechaa jirutti waraanni Ameerikaadhaa inumaatu lola kana gartee akka barbaachisaa akka ifii fedhanitti akka itti qophaa'anitti gaggeessaa jirra je'eeti dubbachaa jira. Takkasanii lama dammaasis nuti gartee tooftaa adda addaa itti fayyadamneeti Iraan tana gaazuma isaanii akka isaan magaalaa irratti gurguratan hayyama gooneefiti gaazuma isaanii kanatti gartee itti deebinee gaazuma isaanii kana lola kanarratti gartee hogguu isaan gurguratan ittiin isaan kana miidhaa jirraa jechaa jira. Okay? Jechiinni jechaa jiru kuni hedduu gartee nama dogoggorsiisuun hin oolu. Maaliif gaaza gartee Iraan ifiisiitiif gaaza gartee gurgurachuu jirtu kana hogguu isin gurgurattee galiin isaaniif gala. Akkamitti gartee gaazuma isaanii kana isaanitti deebistee akka isaan miidhutti gartee itti fayyadamaa jirta. Isaanii gartee tan ifan ta'ini. Tatti aantu bikka gartee aayilaandii kareek tajaaniin tan warri Iraan qabu tan gartee huluma hulaa gartee Gulf of Persian Gulf irra jirtu bikka gartee gaazni warri Iraan irra hedduun isaa karaa biyyoottan hedduu addunyaa tanatti itti faca'u karaa gaggeessan jechuudha. Mootummaan Ameerikaadhaa aayilaandii san takka gartee karaa waraana Special Forceedhaatiin takka immoo karaa gartee warra mariiniin lafa san fudhachuu barbaadanii yaadachuu gartee fudhachuu akka barbaadan Scott Bessent namtichi gartee tireeshariidhaa kuni reefuun tana haasawaa ture. Inumaatu haala ammaan tana lolli kun itti deemaa jirutti wanni inni jiru keessaa all options are on the table jechaa jira. So nuti fadhii humnaanis karaa nagayaatiinis waa hunda gartee itti qophoonee jirra. Mootummaa Iraan tana gartee jilba qabsiisuu qabnaa je'eeti gartee haasawaa jira. Okay? Meegaa dubbiin ammaan tana gartee inni haasawaa jiru kunii fi akkasuma san yaanni pirezidantiin Ameerikaadhaa Trump irra deddeebi'ee dubbachaa jiru haalaan wal dhaba. Pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo takka nuti gartee lola dhaabuudhaaf qophoonee jirra je'eeti akka guyyaa kaleedhaatti oduu ajaa'ibaa takka gadhiisaa turan. Oduun san eega gartee bikkayyuu keessa facaate booda deebi'ee pirezidantiin Ameerikaadhaa Iraan Strait of Hormuz daddaftee banuu qabdi. Yoo hin banne humna korreentii isaaniiti dura keessaafuu gartee guddaa irraa eegalee ilaa xiqqatti barbadeessinaa hogguu jiru. Miidiyaaleen garaagaraa gartee
lakkoofsa markaba gaazaa takkaa gartee taankaroota gurguddaa kan Strait of Hormuz keessatti walitti qabamee jiru daataa isaanii gadhiisaniiti jiran. Saniitu Ameerikaa gartee ammaan tana akka malee salphisaa jira. Daataan lakkoofsa taankaroota takkaa markaba gaazaan deemu kana yoo xiqqaate 3,200 oliitu wanta Persian Golfii keessatti gartee qabamee jira jedhaniiti odeessaa jiran. Okay? 3,200 jechuun kan bahuus kan seenuu barbaadus jechuudha. Okay? Lakkoofsan akkasitti fudhadhaadha. Kan gartee gaaza fe'atee ammaan tana dhaabbachaa jiru. Akkasumas kan gaaza fuudhuudhaaf deemu jechuudha. Taankaroonni kun hundinuu gartee gaaza biyya Iraan qofarraa miti kan fuudhanii deemaniin biyya akka Kuwait, biyya warra gartee Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman kana hundaatu gartee gaaza gurgura. Kana hundarraa gaaza kana fe'atanii akkasitti gartee addunyaa tana bakka adda addaa geessan jechuudha. Tanaaf gartee rakkooleen ammaan tana isaan qabatte tuni rakkoo biyyootan addunyaa kana hundaa'u biratti gartee Ameerikaa qaanyeessuudhaati. Tanaaf akka gartee namni tokko irraa barreessaa jirutti walleenuu pirezidantiin Ameerikaadhaa eega gartee lola kana niin dhaaba je'ee dubbate booda warreen gartee isa gorsuu fi akkasumas warra Israa'el wajjinis bilbilaan haasawaniiti yaada isaa jijjiiree inumaatu gartee Strait of Hormuziin kun banamuu qaba je'ee lolu jira jaaneeti gartee odeessaa jiran. Okay? Dubaga eegaan akkana jee booda guyyaarraan tana reefumaan tana jechuudha akkuma gartee na duuba gartanitti Netanyahuun bikka Dimoonaadhaatii fi akkasumas bikka Aradaa tajaaniin tan gartee nuclear powerii biyya sanii jechuudha. Bikka gartee isaan akka malee dho'isaadhaan ilaa ammaan tana gartee qabatanii taa'u jiraniin tan nam tokkollee nuu hin beekne jaanii odeessaa jiran jechuudha. Bikka san guyyaa kaleedhaa eda galgala Iraan akka malee duraa barbadeessiteeti jirti. Akka odeessaa jiranitti yoo xiqqaate lakkoofsi nama 200 oliititu madaawe jaaniitti odeessaa jiran. Kanuma keessa gartee miidiyaaleen biraatis akka odeessanitti yoo xiqqaate namni kadhume qoftinuu nama 50 olii jaaniitti gartee odeessaa jiran. Warri Israa'el jechuu kiyyaa kadhume. Ammoo gaa miidiyaaleen irra hedduun isaanii kanarraa dubbachaa hin jiran keessaafuu miidiyaalee gurguddaan gartee biyyootan dhiyaa kun jechuudha. Okay? Bikka kana hunda gartee hogguunni dhaqee akkanatti daawwannaa gaggeessaa jiru isa qofallee miti akkasumatti gaa warreen ministeeronni gartee kaabineeta isaa ummanni akkanatti itti bahanii gartee itti iyyaa jiran. Ummanni isin inumaatu gartee warra shororkeessitoota isinii biyya teenya diigaa jira. Isiniin kun ammaas gartee warra Naazii jaaniini warra gartee biyya Jarmansanii jaaniiti gartee akka malee ummanni isaanii wajjin wallola isaanii garsiisaati jiran. Ummanni nagayaa lola kanarraa akka gammachuu hin qabne viidiyooleen garagaraa gartee ni garsiisa. Hangam takka gartee isaan kun biyya tana diiguurraa if duuba hin deebinee fi ammaasis diiguurratti akka jiran jechuudha. Nama hedduutu rakkachaa jira inumaatu gartee guyyaa kaleedhaa eda galgala jechuudha. Mootummaan Iraan bankara guddaa kan gartee warri Israa'el keessaafuu televizyinii keessa kan jiru kan ummanni hedduun gartee keessatti dhohatu. Dhaawanii san keessattis nama hedduu fixanii jiran jaaniitii odeessaa jiran. Okay? So eegaan akkana isiniin jee duba gaa oduulee gartee biraatis tan amma fakkeenyaaf miidiyaaleen gartee akka Aljaziiraa faanis dhiheessaa jiranitti mootummaan Iraan yoo gartee Ameerikaan bikka gaazaa keenyaa hadhootu taate inumaatu nuti bikka gartee Ameerikaan fi naannoon kunis bishaan xaliila itti dhugan takkaa'u gartee distileeshinii bishaanii kan bishaan gartee baaraa kana xaliilchee gartee biyyootan kan hundaafuu hiru matatti irra deemnee dhoowwinne jechaati jiran humna korreentiidhaa irra deemneeti dhoowwinne jechaa jiran
Kana qofallee odoon taane inumaatu lola kana gartee akka nuuf mijaa'utti nuuf tolchaa jiranii yaadachuu gartee warreen Iiraan kuni miidiyaalee isaaniitiin ibsaati jiran jechuudha. Okay? Akkuma gartee na duuba gartan kanatti yoo xiqqaate warreen Israa'el akka jechaa jiranitti ummanni isaanii okay, nama 5,000 hadhiyaatu. Nama 5,000 hadhiyaatutu madaawee jira jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Namni 5,000 gartee kan madaawee hogguu jaamu dhiiroo nama meeqaatu dhume namaan dhumees irraa dubbachaa hin jiran. Wanni gartee nama hedduu rakkaa jirtu takka namuma gartee madaawee malee namni kun gartee mul'achaa hin jiru. Okay? Kana keessa ummanni warri Iiraan akka jechaa jiranitti Iiraan keessa qofatti gartee guutumatti Iiraan keessatti namni madaawee qoftiin yoo xiqqaate toora gartee nama 8,000 ni gahaa jedhaniiti odeessaa jiran. Kana keessa namni du'ee nama 1,400 akkana gaheeti jira jedhaniiti odeessaa jiran warri Iiraan. So warri gartee Israa'el lakkoofsi isaan himatan nama dila kana garuu immoo ammallee gartee nama kanaatu du'ee nama kanaatu akkas ta'e jedhanii irraa dubbachaa jiran kanuma madaa'e qofa himachaa jiran jechuudha. So ittuma aansuudhaan mootummaan Iiraan akka jechaa jirtutti nuti biyyootan Yuurooppiidhaatii fi biyyootan warra Eeshiyaadhaa warreen gaaza isaanii nagaan dabarfachuu barbaadu waliin marii godhaati jirra. Isaan kana keessaa warreen kafalanii gaaza isaanii dabarfachuu barbaadanis hedduudhaatu jira. Akkasuma sanitti warreen gartee mootummaan Ameerikaadhaa yoo nuti markaba keenya dabarfannu taate nu duraa dhawanii takkaa'u immoo haleellaa gartee akka irratti gadi hin geessine karaa kanaanii dursoo gaarantii gartee Ameerikaa irraa fudhannee akkasittiin isin qunnamna warri nuun jees ni jiranii jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Kana egaan isinii hime booda oduu jabduun takka tan mootummaan Ameerikaadhaa jechaa jirtu. Keessaafuu gartee Ameerikaa qofallee miti warreen Israa'elis ta'e isaan jechaa jiran jechuudha. Ameerikaa fi Israa'el. Oduun mootummaan Iiraan bikka gartee Diyaagoo Gaarsiyaadhaa tan kalee irraa haasawaa turreessan. Yoo yaadattan Diyaagoo Gaarsiyaa tuni aayilaandiidha. Aayilaandii warri UKdhaa harkaa qabu akkasuma sanitti bahara gartee Indian Ocean irra jirti. Isiin tuni jechuudha. Warri Iiraan akka jedhanitti nuti aayilaandii tana dha'uudhaaf takkaa'uu haleellaadhaaf gartee bikka sanitti misaayila hin ergine jechaa jiran. Qabxii fudhadhaa qabxii jabduu takkaatu as jira. Okay? Warri Iiraan irra deebi'anii gartee nuti bikka sana haleeluudhaaf misaayila hin ergine jechaa jiran. Amma gaa dubbiin yoo warri Iiraan kana hin godhin taate eenyutu aayilaandii tana dha'uudhaaf tattaafatee ture. Gaaffiin jettu tana jechuudha. Akkasuma sanitti akkuma gartee amma dura mootummaan Iiraan irra deddeebitee nuti oomaan dhawaan jirru ammaasis bikka gartee gaazaa kan Iraaq keessa jiruu fi bikka gaazaa kan Qatar nuti yeroo duraa irratti gartee nuti bikka kana hin dhoowwine jechaa turan. Okay? Akkasuma sanitti guyyaa kaleedhaa nuti Omaanis hin dhoowwine ammaasis Tarkiidhaas hin dhoowwine jaaniiti yaada gartee karaa waraana Iiraaniin ibsa baasanii jiran. Ammaan tana irra deebinee gartee hogguu aayilaandii tanarraa haasoynu Diyaagoo Gaarsiyaadhaa akkuma gartee quba qabdanitti bikka Diyaagoo Gaarsiyaa aayilaandii tana waraana Ameerikaadhaa kan xayyaarota lolaa gurguddaadhaa fi akkasuma sanitti xayyaara gartee kan gaaza xayyaara lolaatiif samiirra geessuu fi inumaatu gartee misaayiloota hedduudhaatu bikka kanatti walitti qabamee jira. Okay? Asin walitti qabaniiti asirraa gartee lola kana gaggeessuudhaaf fi Ameerikaan warra Ingiliz kana oggumee torbaan lama ol gaafattee torbaan dabre kana keessa hayyamanii fi jiran.
Inumaatu gartee mootummaan Ingiliz irra deebitee nuti Ameerikaan asirraa xiyyaara kaafnee akka isaan Iraan dha'u hin ayyamnee fi jaanii gartee guyyaa kaleedhaatis dubbatanii jiranii garuu yaaduma isaaniiti afaaniin jaan malee karaa hojiitti wanni Ameerikaa dhorku takka illee hin jiru. Ameerikaan aayilandii tan itti fayyadamtee Iraanis haleeluudhaaf if duuban deebitu. Inumaatu bakka san qofa otoo hin taane kunoo amma Saudi Arabiyaa keessaayis haleeluu itti jiran. Mootummaan Iraan inumaa gartee bakka gartee xayyaarii irraa ka'e jaaniiti maappiilee adda addaa tolchanii gadhiisaa jiran jechuudha. Warra Saudi Arabiyaadhaa kana garsiisuudhaaf. Isiniitu lola nurra banaa jiraa jechuudhaaf. Okay? Kana gartee akkasitti qabaadhaadha. Dubagaa wanni gartee amma mootummaan lola kana keessatti hogguu lolli gaggeeffamu. Gareeleen takka takka keessaafu gartee warri akka Izrael kuni bakka gartee akka aayila amma namni cinaan gartee Izraeliitu bakka kana haleeluudhaaf itti tattaafatee jechaa jiran. Okay? Garuu nuti amma dura irraan beeknu Iraan ammoo nuu miti jaanii dubbataniiti jiran. Namni hedduun waan kana gartee hogguu irra deebi'anii haasawaa jiran hogguu gartee Iraan as deebitee nuu miti hogguu jettu eessatti as deebi'aa jiran gaafa gartee lola warri Iraanii fi warri Izraelii fi akkasumas biyyoottan Arabaa lola gartee 1968dhaa wal lolaa turan. Lola sanitti achi deebi'aa jiran. Lola san keessatti xayyaarri lolaa kan Israel markaba lolaa kan Ameerikaadhaa isaa gartee Meditiraaniyaan irra jiru dhawaniitu turan. Okay? Iraan isinii deebi'a. Xayyaarri lolaa kan warra Israel markaba Ameerikaadhaa Meditiraaniyaan irratti gartee dhawaniiti waraana Ameerikaadhaa nama hedduudhaa fi akkasumas markaballee balleeysaniitu turan. Waraana Ameerikaadhaa hedduu ajjeesan. Dubbiin san ammallee gartee miidiyaaleen Ameerikaadhaatii fi warreen adda addaa warreen gartee lola kana dura dhaabbatu irra deddeebi'anii haasawaa jiran. Gaafa san Israel akkasitti gartee markaba Ameerikaadhaa dhoowwiteeti deebitee biyyootan Arabaatu inumaatu gartee Ijjibtiitutu wanta markaba Ameerikaa kana dhawee jetteeti miidiyaaleen akkasitti irraa haasawaa turan. Boodarra gartee hogguu dubbiin san soba taate akka gartee nam tokkolleenu miidiyaan isarraan haasawine akka isaan gadi hin geessine godhaniiti dhugumatti gartee warra waan san qootu hunda balleeysanii turan. Cinaan isaanii gartee dudu'aniiru jechuudha. Okay? So waan akkasii saniitu deemaa jira. Lola kanarrattis Israel hamma dandeessutti biyyoottan ollaadhaa kana lola kana naquudhaaf waa meeqa godhaati jiran. So tooftaan amma gartee amma Iraan nuti bakka kanan dhoowwine jettee as baatee dubbachuun kuni silaa gaafa duru taate akkana daddaftee hin baatu amma gartee yeroon miidiyaan gartee akka malee carraa namaa kennuuf miidiyaan isaaniitis oduulee daddabarsaa jira akkasumas gara gartee sooshaal miidiyaatiif gara biraatiinis waan jechaa jiran kana bakka adda addaatti gartee olii gad oofaa jiran. Tanaaf gartee daddafanii oduun isaaniituni daddaftee namni hedduun irraa dhageeffatee olii gad gartee dabarsaati jira. Keessammaas namni gartee lola kana waan akka malee didaa jiraniif jecha Israel akka feetetti gartee biyyoottan biraa keessa naquudhaaf ammaasis Ameerikaas gartee hirmaannaan Ameerikaa kuni kana daran akka gartee jabaatu godhuudhaaf jedhanii keessaafuu gartee waraana miilaa sanitti isaan achi dhiibuudhaa jedhanitti gartee irraa odeessaa jiran jechuudha. Okay? So eegaan akkana isiniin jee booda tan gartee wanni gartee ammaan tana deemaa jirtu gurguddoon mee isiniin garsiisaa. Dursoo haleellaalee gartee isaan gaggeessaa jiran irraa isin garsiisaa. Akkuma gartee na duba gartan kana haleellaan tuni tan reefuun tanaati. Haleellaan tuni bakka gartee bankara warri Israel itti dhokotu. Bankara gartee isaan itti dhokotan hogguu gartee biyya san keessatti saayiraniin takka gartee sagaleen misaayilaa dhufu jira hogguu dhageeffamte namni bakka jiru gartee bakka naannoo sanitti jechuudha. Naannoo isaanii sanitti
namayyuu gartee mana isaaniitti irraa bahaniiti asitti gartee hallayyaa jira gaa keessa gartee gabboonii dhokotan jechuudha. Bikki kun gartee warri reefuun tana gartee akkasitti dura dhawanii jiranii bikka kana keessatti jechuudha kan namni hedduun dhuman ja'anii kan odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gartee akkuma gartanitti kunoo misaayilonni gartee kan adda faffaca'uusan akkanatti gartee samiirraa itti garroobsaati jira. Garuu gartee gubbaa kanatti guyyaan dogoggoraanii barreeffame guyyaan kun immoo kun kan nama arraan tanaati kan reefuun tanaati guyyaa kana gartee ilaalinaa kan reefuun tanaati akkanatti gartee warri Iraan misaayilota adda addaa gartee garroobsaa jiran. Okay? Misaayilonni kun gartee kan ammallee mootummaan Israa'el irra deebitee dubbachaa jirtu kilaster baam kajaaniin kan gartee bikka dhaqe eega dhaqe booda samii irratti adda faca'ee akka gartee warri misaayila kan lafarraa qabu kuni takka gartee ayirandoom kajaaniin san qabuu hin dandeenyetti amma tokko gartee tokko kuni kaasiin faca'ee jiru tokko jechuudha. Kuni ganaa hin facaane kun ganaa hin facaane kunis gartee hoguu xiqqoo gad dhiyaate booda akkasitti faca'ee akka kanaatti gartee hoddommaate jechuudha. Okay? Akkasitti gartee san hundi quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan akkuma gartee na duuba gartan kanatti inumaa gartee uummanni bikka jiranitti rabshaa haasaati jiran magaalaa Tel Aviv keessatti. Inumaatu gartee lola kanarratti lolli kun nurraa haa dhaabbatu jaaniiti uummanni gartee odoo misaa'illi kana gubbaa irratti gad deemu jiru asii gartee hiriira bahaa jiran. Rakkoo dila tanaatu gartee deemaa jira gaa miidiyaaleen gurguddaan biraa waan akkanaa kana hunda isin hin garsiisu. Kana tana jidduu dursoo gartee haasawa reefuun tana tan itti dubbii himaan waraana Iraan jechaa turerraa isinii hima. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti irra deebitee waraanni Iraan reefuun tana sa'a muraasa dura jechuun sa'aallee geessu reefumaan tana yoo mootummaan Ameerikaadhaa Strait of Hormuz ni banna ja'anii haleellaan takkallee nu gartee ha godhamtu taate. Nuti amma booda lolli kuni nuuf mijaa'ee jira. Akkaataan gartee nuti lola amma boodatti gaggeessinu. Inumaa gartee intarastii Ameerikaadhaa tan naannoo kana jirtu hunda ni barbadeessinaa jechaa jiran. Okay? Intarastii warreen gartee ollaa qofarraa haasawaan jiran. Intarastii Ameerikaadhaa, kaampaanoota Ameerikaadhaa, markaboota Ameerikaadhaa waanuma hundaa'u kan naannoo kana jiru. Ni beekan, ni harkan. Tanaafi gartee bikka barbaadan amma oguu gartee kanatti Iraan warri Israa'eelii fi Ameerikaan oguu gartee bikka humna niikularaa kan warri Iraan kalee hogguu dhawan san Iraanis galgaluma kana deebitee hogguu gartee bikka niikularaa kana dhooytu. Okay? Dandeettiin isaanii ifa dhawuu ni danda'anii ni beekan. Okay? Akka gartee humnootan biraatti misaayila gartee bikka hundatti darbaa hin jiran. Ammaasis haasawa tokko kan reefuun tana jeneraalonni warri Iraan jechaa jiran. Arraan tana nuti isaan inumaa gartee occupied territories jedhaniini lafa gartee booji'amte jechuu isaaniiti lafa gartee humniti Israa'el humnaan fudhatte jechuudha. Isaan Israa'el tana Israa'el jechaa yaamaa hin jiran. Okay? Lafa Falastiin jechaa ni jiran warri Iraan. Tunis gartee miidiyaalee warri Israa'el akka malee aarsaati jirti. Mootummaa Israa'ellee aarsaa jirti. Arraan tana gartee jeneraalichi guddaan kan warra Qudsiidhaa maal jedhee nuti humna samii occupied territoryidha. Lafa Falastiin occupied territory akka jirutti dhuunfannee jirra. Misaayilli keenya lafa samii san guututti dhuunfatee jira. Wanni takkallee nu tan samii sanirraa nu gabbuustu hin jirtu takkaa'u samii san agartee nu dhooytee nu buuftu misaayila keenya dhooytee buuftu hin jirtu. San gartee diinni keenya qaceellotti beekuu qaba. Yeroo tana uummanni isaanii yoo gartee lubbuu isaanii baasuu barbaadan bikka jajjabduu irraa fagaachuu qabanii yaada juureefuun tana miidiyaa gartee isaanii gubbaarratti dubbatee jira jechuudha. Okay? Yaaduma kana amma dubbii himaa waraanaatis irra deddeebi'ee gartee reefuun tana ibsa godhaa jira. Okay? Kana gartee egaan isin garsiisee booda
Akkuma gartee na duuba gartan kana yoo gartee asitti isinii mul'ate kuni diroona gartee MQ9 kajaanin amma durallee irraa haasofnee turre. Diroonni kun gartee habbaan tokko $20 miliyoona isiniin jee isinii himaatiin ture. Diroona kana reefuun tana warri Iraan dhawaniiti jiran. Okay? Ganama kana maasis diroonuma kana kabiraa jechuudha dhawaniiti jiran warri Iraan. Kana karaa gartee saawuzarni Iraanii bika gartee bahara irratti gad dhiyaatutti dhawanii kaan ammoo isteeta gartee karaa Iraaqitti dhiyaatutti gartee achitti dhawanii buusanii jiran. Okay? Akkuma gartee gartanitti isaa gartee balbalu jiru kuni asitti immoo dhawamee gartee isaa shirshir jechuun jiru jechuudha lafa kufuudhaaf. Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan warri amma dhufaa jirtanis dhiyaadhaadha oduu teenya gartee itti fufaati jirra. Dhugatti warreen gartee yeroo hedduu gama duubaatiinis gartee yaada jajjabaa naa dhiyeessaa jirtan akkasuma sanitti gartee jabaadhu oduu ajaa'ibaa nu dhiyeessaa jirtan jettanii gartee hamileetti jajjabeessuudhaaf akkaan jabaadha itti fufuu gartee yaada naa kanaa jirtan hundi keessanuu galatoomaadha. Akkuma gartee dhageessaniifiin isiniin jechuu barbaada hedduu nama hedduutu na barreessaa jira. Warreen biyya keessa jirtan warreen biyyootan alaa keessa jirtan keessaafuu biyyootan arabaatii fi biyya teenya keessaa nama hedduudhaatu na barreessaa jira. Irra deebi'ee immoo isin hundaafuu gartee deebisuu dadhabuun kiyya waan akka malee nama hedduu taateef jecha ammoo asirrattiin isiniin jaa hundi keessanuu hamilee tana naakannuu keessaniif na cinaa dhaabbachuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa jechoota akkanaa kanaanu gartee galatoomii jabaadhuu jettanii nama cinaa dhaabbachuun wanti xiqqoodhaa miti. Irra deebi'ee gartee galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasuma sanitti gaa oduu teenya itti fufna harka keessaniin garuu taaptaap godhaa sheer godhaa koppii linkii godhaa eegaa dhuga teessanii gartee dhageeffachuun gaariidha ammoo harka keessaniinis taaptaap godhuun hedduu barbaachisaadha. Akkuma gartee tiktaakiin kuni roorroo nurra gaggeessaa jiru ni beeytanii roorroon isaanii ni beeytan amma kuno akkuma gartee mana keessattis yeroo takka viidiyoos poostii godhuu dandeenye faa nu godhan viidiyoon gartee akka nama hedduu biraas gartee hin geenye faa godhan gama biraatiin ogguunanii laayivii dhufee wayi balleessan isaanumaatu kan hunda godhaa jira. Akkuma gartee wanni kuni jeeqamni itti dhufu jechuudha. Dubagaa kana eegaan isiniin jee booda garatti aanutti dabarraa dhugatti mee isiniin garsiisaa. Akkuma gartee gaana duuba gartanitti isin hundinuu gartee waan kana oguu gartan ni beeytanii taargeetii kana oguu laaltan ni beeytan. Guyyaa har'aan tanaa xayyaara lolaa kan warri Israa'el F-15 as keessa galee ture jechuudha. Taargeetii kana keessa galee ture. Taargeetii kana keessaa bahuu hin danda'u yoo takka as keessa seene. Okay? Kanaaf silaahuu isinii himaatiin ture yeroo hedduu quba qabdanii ni beeytanii kunoo hogguu gartee dhawumuus. Hogguu dhawumuus akkana fakkaatti. Bikka kana keessa seennaan tara takka numa dhawama. Akkasitti gartee amma xayyaara san dhawanii buusaniiti jiran jechuudha. Eessa dhawan naannoo Strait of Hormuzitti bikka dhiyaatutti. Okay? Dubagaa akkuma gartee na duuba gartan kana Netanyahuun waa hedduudha jechaa jira afaaniin akkuma gartee amma dura dubbachaa jiru sanitti guyyaa har'aan tanaa waraana Yurooppiidhaatiin wanni isin teessanii eeydan hin jirtu biyyi teenya kunoo akkana diigamaa jirti ummata Israa'el cinaa dhaabbachuu qabdanii waraanni keessan yoo ammaan tana lola kanarratti hirmaatee biyya teenyaa fi akkasumas gaaza gartee addunyaan barbaaddu kana yoo hin banne taate yoom asirra dhiyaachuudhaaf teessanii jeetiti miidiyaa wajjin gaaffii fi deebii godhaa ture kan hin gartee dura irratti isin garsiisanii yaaduma kanarratti gartee qabxiilee takka tan gartee reefuun tana inumaatu mootummaan Iraan akka gartee waraanaatiin ibsa baasan san irratti
Keessaafu yeroo ammaan tana biyyootan akka gartee United Arab Emirates fi gareeleen biraatis san jiddu galeessa bahaa jirtu kuni lola kana keessatti akka har tokkotti illee bahuu hin dandeenye quba qabaachuu qabanii keessaafu wanni gartee Ameerikaadha. Yaanitti gartee odeessaa jiran takasanii inumaatu gartee gaasni xiqqoomini gaazaa gartee kan naannoo kanatti dhufaa jiru qofa odoo hin taane biyyoottan addunyaadhaa keessatti gaggeeffamaa jiru kuni rakkoo diinni gartee nurra gaggeessaa jiruu fi yoo diinni gartee kan naannoon kuni akkaataa isaan itti jiran kanatti gartee lola kana kan hin dhaabsifne taate takkaa'u irratti gartee yaada isaanii diriiratti gartee yoo kan garsiifne taate rakkoo hamtuutu isaanirra dhufuu ta'a jaaniiti irra deddeebianii dubbachaa jiran gara kaaniin waraanni gartee misaayilotaa fi akkasuma sanitti bikka kan Suudi Arabiyaa keessa jiru Suudi Arabiyaa keessa irraa odeessaan jiranii irra deddeebianii gartee isiniimaa turre sistama misaayilaa kan Suudi Arabiyaa keessa jiru akkuma gartee na duuba gartanitti ANFPS 117 kan jedhamu kanaas barbadeessaniiti jiran eedagalgala jechuudha. Miidiyaaleen gartee warri Suudi Arabiyaadhaa waan takka takka isiniifuu hin himu wanni takka illeenuu akka gartee hin taane ifiifuu gartee rakkoo hamtuu keessa jiranii garuu isaan ammoo lola kana gartee itti fufsiisaati jiran akkasuma sanitti gartee magaalonni gartee akka naannoon akka gartee na duubatti akkuma gartan kanatti Abu Dhaabiidhaa fi bikka adda addaa keessa mootummaan Ameerikaadhaa bikka meeshaa waraanaatii fi akkasumatti isaan horii Ameerikaatti yaani kana hundaa gartee barbadeessanii akka jiran irra deddeebianii dubbachaa jiran jechuudha. Itti aansuudhaan dubbii jabduu gartee taniin isin garsiisuu barbaadu xayyaara lolaa kan gartee isaan kuchiisan kan hin reeffattan isinii himusanii akkana fakkaataa hoguu gartee dhawamee jiru jechuudha. Xayyaarri kun akkana dhawamee gartee gara gaggalu jira. Gama kanaanis laalaa halaalatti gartee hoggaa dura dhawamu jechuudha. Tanaafuu gartee wanni sobat akka leenuu hin jirtuun isiniin jechuu barbaada. Samii Iiraan gubbaa irratti xayyaaronni isaanii nagayaan deemaa hin jiran. Duroonnan isaanii nagayaan deemaa hin jiran. Miidiyaaleen isaanii immoo akka odeessaa jiranitti nuti samii Iiraan guutuutti dhuunfannee jirra. Akkasuma san waraana lafaatis naquun nun dhibu. Jechaati jiran. Kana gartee namni hedduun akka gartee amanee jirutti fakkaatti. Ammas ummanni hedduun gartee waggaa gartee miidiyaaleen Ameerikaatii fi miidiyaaleen warra dhiyaa kuni lola kanarratti akkanatti waa hunda dhuunfannee jira gujaan dhugumatti fakkaatti. Garuu immoo hoggaa gartee dhiyaatan. Amma gartee akkuma xayyaara kana gartee misaayilli xayyaara kana dhawaniin misaayila gartee heat sensor jedhaniin xayyaara misaayila gartee oowwa barbaadee jala deemu jechuudha. Amma fakkeenyaaf xayyaaronni lolaa kuni gama duubaati innaa gartee oowwa ajaa'ibaa gadhiisuu bira dabree ibidda qaba. Ibidda baasa. So misaayilonni kuni oowwa kana gartee samii keessa barbaadeeti jala deema. Eessarraa akka dhufe. Ammas jala maqee hogguu xayyaarri gartee manuufar godhee karaa adda addaa gorees jala goreetuma oowwa jala waan deemuuf jecha isuma jala deemeeti akkasitti gartee barbadeessa jechuudha. Jalaa bahuu hin danda'an. Rakkoon hoggaa gartee xayyaaronni kuni samii irratti gartee comfortable ta'anii relaxi ta'anii dhufanii bikka gartee nuti ni dhoowwanne jedhanii deeman saniif ilaamaa keessa seenan yeroo sani yeroon isaan dhawman hedduun isaanii jechuudha. So tana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jaa silaa ugaa isinitti himanii. Itti aansuudhaan ibsa ajaa'ibaa tokko gartee kan reefuun tana jeneraaltichi guddaan gartee kan warra Qutsiidhaa barreessee takkaa'u irraa dubbate kan isin jee guutumatti gartee akka barruun na duuba jirtu kanatti gabaabsanii tan kaayin jechuudha. Wanni isaan jechaa jiran irra deebiitiin isinii maqaa jaloo dhageeffadhaa. Wanni isaan jechaa jiran nuti
lola kana gaggeessuudhaaf lola akkanaa kana gaggeessuudhaaf nikulara nun barbaachisu jechaa jiran. Yaanni kuni nama hedduu aarsuu ni danda'a beeka. Maaliif ummanni irra hedduun addunyaa kanarra jiran irra hedduun isaanii kan lola kanatti gartee lola kanarratti warra Iiraan deeggaraa jiran. Iiraan yeroo duraanirra amma carraa gartee nikulara tolfachuudha irra qabanii. Inumaatu gartee yoo nikulara kana tolfatan qofa nagayaan jiraachuu danda'anii tolfachuu qabanii jaaniti irra deddeebianii haasawaa jiran. Okay? Garuu itti gaafataman gartee Al-Qudsiidha waraana guddaa gartee warra gartee special force jechuudha. Akka jechaa jirutti nuti jara kana ofirraa dhorkuudhaaf nikulara nun barbaachisu. Inumaatu waan isaan gartee amma dura hin arkin hedduu qopheeffannee qabna. Okay? Jiruu teenya qofa odoon taane inumaatu jiruu isaaniitiif naannoo kana guututti gartee laal akka gartee humaata akka lafa tanarratti hin turretti deebisuudhaaf qophii hunda goonee jirra jechaa jira. Okay? Okay? Bikka gartee inumaatu misaa'illee keenya tokko yoo kan dha'u taate waan kiiloomeetira 200 toora sanitti dhiyaatu jechuu isaatiif kiiloomeetira 200 raadiyees like raadiyees gartee ni beektan jeeti yaada naannoo kiiloomeetira 200 guututti ni barbadeessina akka humaata akkalleen bikka sanitti gartee hin uumamin goonaa jechaa jira. Okay? So kana keessa gartee gama biraatiin wanni inni jechuun jiru gama biraatiin nikulara sanuu ni qabnaa jechuun jira dhugaan isiniin jaa. Okay? Garuu gartee maqaan gaa nikulara illee ta'uu baatu dandeettii akkasiisan ni qabnaa jechuun jira. Okay? So kana keessatti gaa laal yeroo lolaa dhuga warreen poolitikaadhaa ni dhaadatan. Okay? Warreen poolitikaadhaa ni dhaadatan tan poolitikaadha. Waraanni immoo yeroo hedduu gartee itti gaafatamoonni waraanaa kuni irra hedduun isaanii hin dhaadatan. Irra hedduun isaanii akkuma gartee waraana warra Iiraan kana lola kanarratti agarretti irra hedduun isaanii hin dhaadatan. Irra hedduun isaanii nuti waan akkanaa kana gartee ni goonaa jaaniiti dubbachaa jiran. Ammaasis waan jaansan guyyaa muraasa booda numa godhan. Okay? Namni hedduun gartee akka isaan dandeettii hin qabne itti ilaalaa jiran. Lolli kuni qaceellotti amma dura hin eegalamne beeka. Lolli dhugatti gartee amma dura hin eegalamne. Iiraan mataan isiidha misaayilota gurguddaa gartee haaree kan jaaniin torbaanuma dabare kana kan itti fayyadamuu eegalan. Torbaan lameen gartee dabarte torbaan lolli kun eegalame torbaan sadiimi torbaan lameen duraa misaayilota haaree ittiin fayyadamne. Okay? Amma gartee torbaan dabre kana qofarraa eegalaniiti misaayilota haaree gartee gaggeessaa jiran jechuudha. So, eegaan tana gartee isinii hime booda waan ajaa'ibaa takkaas isinii agarsiisa. Wanni ajaa'ibaa takka itti aanaan takkaa gartee ministeertichi Palestinian Authority-dha warreen gartee West Bankii bulchaa jiru. Inninis guyyaa kana ibsa baaseetu ture. Ibsa saasan gartee ani footuma isaatiin itti fayyadamu jira. Inni kun gartee nama kana fakkaata. Dubagaa akka inni jechaa jirutti mootummaan Iiraan dubbii takka malee lola Suudi Arabiyaadhaa fi biyyoottan ollaa irratti gaggeessaa jirtu kana dhaabuu qabdii jechaa jira. Okay? Lola kana dhaabuu qabdii je'eeti gartee dubbachaa jira jechuudha. Dubagaa warreen gartee koomentii gartee peejii kanarratti yoo xiqqaattee gartee akkuma gartan kanatti namni gartee waan inni jee kanaaf hoflaan itti hoflu jechuudha. Namtichi kun gartee
reality quba qabamoo like waan lafarra jirtu quba qabamoo moo akkanumatti gartee Iraan wanta Saudi Arabia deeggaruudhaaf hana jechaa jira jaanii gartee nama hedduudhaatutu khoflaa jira commentii kanarratti jechuudha. Maaliif gaa akkuma gartee lolli kun deemaa jirutti mootummaan Iraan Saudi Arabia Qatar akkasumas biyyoottan biraas gartee haleeluu hin qabdu lola isaaniitu irra gaggeessaa jira jechaa jira. Gara kaaniin inni kun gartee warra Falastiin ta'ee akkana hogguu jiru warreen gartee gaa biyya san keessaa jarri kun gartee hoggaa ummanni isaanii dhumaa turan Israa'eliin harka Israa'elitti jechuudha. Warruma gartee harka maratee taa'aa eegaa ture. Inumaatu ummata West Bankiidhaa hangartee lola san dura dhaabbachuudhaaf hiriira garaagaraa gaggeessaa ture warra tumaa ture jarri kun warra tumee ummata mana galchaa ture akka isaan hiriiran baane godhaa turan. Okay? Arrammoo garuu mootummaan Israa'el West Bankiis fudhachaati jirti. Lafa saamaati jirti. Qotee bulaa gartee West Bankiidhaa hedduu buqqaasaa jirti. Arraan tana go'aasoo inni jechuudha. Riyaalitiin lafarra jirtuu fi yeroo takka gartee poolitishaanonni Arabootaa kuni waanuma adda addaati. Okay? Tana gartee inumaatu nama wayitu gartee viidiyoo ajaa'ibaa tokko natti ergee ture. Viidiyoo natti ergee ture isin xiyyaa tokko gartee sheekha wayiiti biyya teenya keessa jiran fakkaata. Isaa gartee walleenuu masgida keessa taa'ee khutbaa godhu ture. Khutbaa irratti gartee lola kanarraa haasawa. Lola gartee ammaan tana Iraanii fi Ameerikaa fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru kanarraa. Ani waan akka isan natti ergite viidiyoo akkasii sanfaa natti ergitanii mee Jamaal waan kanarraa koomentii godhii yaada kee dhiyeessii hoggunaan jettan ifii teessaniifuu na ajaa'ibsiifte warri gartee viidiyoo akkasii natti ergitan nama hedduudhaatu natti erge. Irra deddeebinee haasoineeti jirra. Laal. Warreen Iraaniin arraan tana Iraan gartee ifiifuu Yahudaadhaa Yahudaa lamaatu wal lolaa jira ja'anii gartee warri dubbatu kuni dhugumatti gartee hedduu nama rakkan warra akkanaa kanarratti yaada dhiheessuun dhugaan isiniin jaa. Warri akkanaa kuni silaa gartee poolitikaa irraa haasoo dhiisanii takka immoo haala ammaan tana qabatamaan addunyaarra jiru kanarraa haasoo dhiisanii waanuma beekan yoo godhan irra gaariidha. Takkaa'uu waanuma gartee baratanii quba qaban san irratti yoo hirmaatan irra gaariidha. Okay? Lola kanarratti mootummaan Iraan nu qofaa miti namni hundinuu gartee wanni itti amanaa jiran Iraanuma qofaatutu yeroo ammaan tana amantii Islaamaa tana bikka bu'ee lola gartee silaa gartee amma bar laal fakkeenyaaf illee miti Ameerikaa fi warri Israa'el lolli kun lola qiyaamaatii jaanii duru murteessanii jiran. Okay? Miidiyaaleen Ameerikaatii fi akkasumas waraannan Ameerikaadhaa lolli kun lola Armageddon takkaa'oo gartee lola qiyaamaatii lola gartee addunyaan itti dhumuudhaaf teessuu jaaniiti waraana isaanii itti himaa jiran. Waraana akkasitti lola kanarratti hirmaachisutti jiran. Okay? Dubagaa hogguu Ameerikaanu ifatti gartee Ameerikaan takka akkana jettee dubbattee hin beektu yoo gartee lafa jalaanillee waraana waan adda addaatti himan taate karaa oduun akkanaatuun as baatee miidiyaa irraa gartee irraan dubbatan ture. Okay? Garuu immoo waraanni Iraan wanni gartee isaan gaggeessaa jiran ummatuma Islaamaa kana hundaa'u maqaatti godhuudha. Lola kanarratti maas gartee isaan akka jechaa jiranittu nuti gartee Islaama hundaa fi lola kana gaggeessaa jirra jaanii dubbachaati jiran. Akkasumatti gartee waraanni Huusiidhaatis nuti Islaama hundaa fi lola kana gartee gaggeessaa jirra jaanii ifatti as baanii dubbachaa jiran. Hayyee. Eega kana jennee booda gartee namni tokko yaada tokko gartee yaada isaanii namni fedhee yaada fedhee haa dubbatu osoo rakkoodhaa miti. Okay? Nuti gartee dhugatti warreen waan akka isaan haasa'u ammoo jarri kun Yahudaadha jennee warri Iraan kun gartee Yahudaadha jennee isaan maqaatti baasuun hedduu nu dhiba.
amantii feete keessa illee jiraatte. Okay? Yoo badii haa qabaatan illee taate badii isaanii rabbiitu itti gaafata. Nuti immoo yaada keenya irraa haasofna. Yaada gartee poolitikaadhaa oduu lafarra jirtu irraa haasofna. Okay? Namnummaan fedhee gartee jarri kun azaaba seena jedhee hogguu waa sitti hime. Namtichummaan sitti himu sanuu dogoggora. Dogoggorra jira. Okay? Akkatti amanuutti akkasi. Ka azaaba seenuu fi ka jannata seenu rabbii beeka. Hujii rabbii keessa seente jechuudhaati. Hogguu san gartee feetuu ulamaa feete ta'e. Nama azaaba seenu rabbi qofaatu beeka. Nama jannata seenu rabbi qofaatu beeka. Okay? So akkasitti gartee namni hubachuu danda'u qaba. Tan ammaasis waan ani jiru miti waan rabbii mataan isaa ji'e. Okay? Nama azaaba seenu. Nama tokkoon azaaba seente jechuun barra dhorkaadhaa bara. Hin jettuun namaanuu. Okay? Ammoo ani gartee Quraana qareetiin jira ulamaa jedhe jettee hogguu gartee hadiisa himtu jarri kuni gartee warri Iiraan okay isaan Yahudaadha isaan azaaba seenanii isaan akkas jettee dubbachuun guutuma guutuutti dhorkaadha dogoggora hamaadha. So akkas jenna nuti gartee gama keenyaanii kanaafuu gartee yaada tokko irratti gartee ani dubbachuun na dhiba maaliif yaada namaati yaada namaarratti gartee inni waan fedhaa joo kiyyaan san keessa nan nagu yaada isaati haa jiru garuu immoo nuti gartee waan qabataman lafarra jiru kan hogguu laallu Iiraan durso haqa gartee biyya isaaniitiif falmu jiran falmu jiran ummata Falastiin kana gargaaraa turani gargaaraa turan ummata Hizballaa gargaaraa turani gargaaraa turan ummata warra Yaman Huuzii tana gargaaraa turani gargaaraa turan. Okay? Kana hunda gartee wanni isaan gargaaraniif fuuldura nu gargaaraadhaa jechuudhaaf miti. Tana beeka. Okay? Wanni isaan gargaaraniif. Haqa keessanii biyya teessaniiti if gargaaraadhaaf jara kana keessan gargaaraa jiran. Takka san. Lamada yoo gartee lola gartee gaafa 90 keessaa lola gartee Bosniyaadhaa fi Chechniyaa fa'aa yoo yaadattan yoo redduun keessan gartee yoo qabeeytan hin beeku yoo lola gaafa sanii gartee lola gartee Eastern Europe tanatti gaggeeffamaa ture. Okay? Iiraan gaafa sanitti deemtee ummata Bosniyaadhaa gartee Islaama Bosniyaadhaa tana gargaaraa turan dhaqanii meeshaa waraanaa erganii fi maallaqa kannanii fi ifiifu ministeerri gartee warra Iiraan dhaqeeti ummata gartee Bosniyaadhaa Islaama dhumaa ture san gaafa san gargaaraati turan. Okay? So Iiraaniif biyya ammaatis Iiraan achi qofaa miti. Iiraan South Africa tanas gargaaraa turte. Okay? South African gaafa gartee apartheidii keessa turte san irraa eegalanii gargaaraati turan. Laal. South African biyya Islaamaati. Biyya Islaamaati miti. Jechuun ka maajoritiin Islaamaa miti bulchaa jirtu beektanii. Isaan ammoo bikkuma gartee namni itti miidhamu rakkoon bikka jirtutti ilaalan. Bikka gartee abbaan biyyaa itti miidhamee warri humniti biraa gartee dhuftee cunqursaa addaa irra gaggeessitu tana hogguu harkan cinaa dhaabbatan. Okay? Achi qofaa miti gurraacha Ameerikaadha ummata gartee gurraacha Ameerikaa kana. Amma fakkeenyaaf gaafa gartee 80 keessa hoggaa the Iranian crisis jaanii gartee gaafa mootummaan Iiraan ummata gartee imbaasii Ameerikaadhaa keessa hojjetuu fi cinaan isaanii gartee waraanaa fi basaastuudha jaanii odeessaa turanii jara san warra imbaasii keessa jiru hedduudha qaqqabanii turan gaafa san. Okay? Gaafa gartee jara san hunda qaqqaban jara san keessa namni gurraachi tokkootu ture. Namni gurraachi Ameerikaadhaa tokkootu jara san keessa ture. Warri Iiraan jara kaan qabanii ta'anii namticha gurraacha qofa akka gadhiisanii beeytanii. Laal.
gurraacha qofa maaliif gadhiisan ati nagayaan deemii gali jaaniini gadhiisan kan namtichi san achirraa bahee oguu Ameerikaa dhufe gartee uummanni Ameerikaadhaa itti roorrisan mootummaan Ameerikaadhaa itti roorriste. Okay? Iiraan kophaa isa gadhiisteeti inni gartee waan gurraacha ta'eef ifiifuu gartee biyya Ameerikaa keessatti rakkoo hamtuu keessa jiran uummanni kun jaanii isaan isa gadhiisan. So seenaan gartee uummanni biitii Iiraan tuni mootummaan Iiraan tuni yeroo dheertuu tan biyyootan addunyaa tanirra jirtu akka malee cunqurfamaa tan jirtu tan gargaaraa turan seenaa qaban. Okay? Tana gartee akkasitti hubadhaadha. Garuu gartee yaada gartee uummanni tokko tokko dhiheesseef jecha hin dogoggorinaa isin. Okay? Lolli kuni lola hamaadha. Lola qiyaamaadhaati jedhanii warreen lola kana gaggeessaa jiran ifatti dubbatanii jiran. Ammaasis ifiif irratti gaggeessaa jiran. Okay? Akkasi eegan gartee akkana isiniin jee booda let's see bikka tana gartee inni isin garsiisallee hin beeku bikki gartee dimoonaan tan warra gartee Iiraan ta warra Iiraan haleele san ammallee ibidda hamaatutu irraa gaggeeffamaa jira. Aara hamaatu gartee samii Israa'el tana dukkaneessaa jira. Akkuma gartee warri Ameerikaatii fi warri Israa'el Iiraan Teheraan dhawanii gartee waa meeqa barbadeessanitti jechuudha. San hundaa gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Obboleeyyan keenya itti deebi'uudhaan oduu gartee tan itti aantu taniin isinii himu. Lola gartee ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana keessa fincilaatutu eegalamee jira biyya Siiriyaa keessatti. Okay? Siiriyaa tana keessatti fincilaa ajaa'ibaatu gaggeeffamu jira. Kana gaasilaayis gartee miidiyaaleen biraa isiniin himu akkuma gartee na duuba gartanitti isteeta tokko kan Siiriyaa keessatti warreen mootummaa ammaan tanaa tana hin jaalanne jechuudha. Mootummaa Joolaanii namticha gartee Ameerikaadhaa fi Suudi Arabiyaan akkasumas warri Tarkiidhaa aangoorra haye kana inni fiifuu gartee basaastu Ameerikaatiin namtichi warra gartee shororkeessituu jaaniin warra ISIS gaggeessaa ture. Amma gartee biyya san keessatti pirezidaantiidha. Garuu warreen Free Syrian Army jaaniin waraanni gartee kophaadhaa jechuudha. Waraanni gartee inumaatu Free Syrian Army jaaniinii fi warreen Syrian Arab Army jaaniin waraanni duraanii jechuudha. Waraanni Assad. Biyya san keessaa yeroo gartee jirru kun dhufu biyya san keessaa faca'aniiti bahanii cinaan gartee Iraaq dhaqan, cinaan ammoo Libanaan keessa jiran, cinaan gartee bikka adda addaa keessatti gartee inumaatu Siiruma tana keessatti adda faca'aniiti amma haareetti gurmaawanii humna ta'anii as deebi'anii aangoo mootummaa tana fudhachuudhaaf sochii adda addaa gaggeessaati jiran. Okay? Tanaaf gartee amma isteetota adda addaa keessatti bikka gartee isaan alaabaa warra gartee ammaan tana mootummaa ammaan tanaa tana ittiin fannifatan hunda diigaati jira jarri kun. Fincila ajaa'ibaatu gartee gaggeeffamaa jira. Inumaatu gartee bikka waraanaa guddaa kan gartee isteeta wanta kana keessa jiru dhaqanii guutuutti gartee warricha keessa jiru hunda yaasanii jarri kun amma guutuutti dhuunfateeti jira. So sanis gartee quba qabaadhaadha. Lolli gartee jiddu galeessa bahaa kuni waa hedduudha jijjiiruuf ta'a. Mootummoota qofa odoo hin taane akkasuma sanitti gartee jireenya uummataa hedduudhaatu jijjiiramuudhaaf ta'a. Warri ammaasis lolli Libanaanii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru kun warra Siiriyaa kanaafis carraa bareedduudha kan nuuf ta'a. Okay? Tana gartee akkasitti hubadhaa. Namni hedduun gartee hogguun gaafa gartee namtichi Siiriyaa kun aangoorra dhufu amata dabre yeroo kana hogguun isin himaa ture namni hedduun gartee akka gartee kiyyaan kun inumaatu warra dhugatti gartee biyya saniif yaadu akkasumatti gartee nama shari'aadhaa nama adda addaa seetaniiti gammadaa turtan. Amma gartee hojiidhaan harkaati jirtan. Namtichi
warri Israa'el kanaa wajjin wal loluu hin barbaadu. Inumaatu gartee isaan kana itti dhiisaati jira. Warri Israa'el Siiriyaa akka fedhanitti itti fayyadamaa jiran haleelaati jiran samiirraanis waraana gartee Siiriyaa keessa naqaniiti Siiriyaa irraa Libanaan keessa naqaa jiran warri Israa'el. Amma warri Hizbollaadhaa gartee isaanii wajjin akka malee waan wal lolaa jiraniif jecha miilaan. Okay? Jarri gartee amma firii Siiriyaan armiin kunis amma carraa harkataniiti jiran. Akkasuma san warreen gartee Siiriyaan Arab armii warri gartee waraanni duraanii sanis isaanis carraa harkataniiti jiran. Gareeleen lameen tun walitti dhuftee mootummaa tana gargalchuudhaaf rakkoo takka illee hin qabdu. Okay? Yeroo gabaabduu keessatti ni gooti. So maaliif mootummaan tuni haare'a akkasuma sanitti gartee yoogaa Ameerikaadhaa fi ammasis carraa gartee wanni isaanii uume waraanni Ameerikaadhaa hedduun kan Siiriyaa keessa jiru Siiriyaa keessaa bahanii karaa Iraaq akka deemaa turan isinii himaatiin ture oduu keessa quba qabaachaa turtan sanis gartee isaan jara waraana kanaaf carraa bareedduudha kanneef. Okay? So kan hunda gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansee gartee inumaatu waan ajaa'ibaa takka tanii isin garsiisu bikka gartee reefuun tana waraanni warra Israa'el haleelee. Waraanni warra Israa'el dildila guddaa gartee kan Libanaanii fi Libanaan keessa jiru dhawanii gartee dildila kana diiganiiti jiran. Dildila kana gartee wanni isaan diiganiif lola miilaa kan ammaan tana Libanaan keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti waraana Hizbollaatii fi bikka sappilaayii isaanii gartee takkaa'u gartee meeshaa waraanaatii fi waan dhufuuf adda muruu barbaadan. Okay? Naannoo gartee saawuzanii Libanaanitti adda muruu barbaadan. Saawuzanii Libanaan keessatti waraanni Israa'el akka malee dhumaa jiran. Waraanni Hizbollaati illee akkasumatti dhumaa jiranii garuu immoo lakkoofsi gartee waraana Israa'el hedduudha. Maaliif waraanni Hizbollaadhaa bikka hedduutti gartee dhokoteeti isaan kana eeggachaa jira. Bikka isaan itti eeggachaa jiran kuni waraanni Israa'el taankiidhaa fi waan hundaan gartee akkasitti deemaa itti dhufaa jiranii. Jarreen kun gartee taankii tan hunda akkasitti gartee laancharii gartee akka baazuqaa waan taankiidhaan dha'uun kanaanii antaay taankiidhaan dhadhaawanii isaan kanaa fi taankis waliin baballeessaati jiranii. Viidiyoolee gartee akkasii san hundaatu jira gaa. Kana hunda gartee quba qabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Lolli kuni daranuuti gartee naannoo sanitti bal'achaa akkasumatti karaa Siiriyaadhaa dhufe lolli deemee Iraaqis ni seena. Okay? Akkasitti quba qabaadhaa. Gareeleen gartee Iraaqis akkuma gartee lolli kuni carraa uumeeti jira. Humniti waraana Xaaliyaan, humniti warreen gartee Yuurooppiidhaa tan duraan Iraaq keessa jirtu, humniti neetoodhaa Iraaq keessaa bahaati jiran. Akkasitti gareeleen adda addaa tan gartee Iraaq keessa jirtu keessaafuu gartee warreen Iraan kana lola Iraan kana deeggaruu warreen Iraan cinaa dhaabbachaa jiran lola kanarratti gartee hirmaachuu bira dabranii waraanni Ameerikaa guutumaa guututti akka Iraaq keessaa bahuu barbaadan. Okay? San hundaa gartee akkasii quba qabaadhaadhaa naannoon kuni jijjiirama ajaa'ibaa keessa deemuudhaaf ta'a. Akkanuma kanatti gartee dubbiin tun asitti dhaabbachuudhaaf hin deemtu biyya Bahareenis hin irraanfatina. Bahareen keessaas waan ajaa'ibaatu deemaa jira. Poolisoonni inuma gartee uummanni Bahareen poolisoota gartee biyyaa itti gartee wali bu'anii bikka adda addaatti gartee wanta gartee malataaf kaakkel jedhanii kanatti gartee boombii mana tolfatan takkaa'u boombii gaazaa gartee ibiddatti qabsiisanii poolisaan dhawan saniin bikka hundatti gartee akkasitti poolisa reebaa jiran. Poolisni amma inumaatu hojii isaaniitu bikka itti hojjechuutti hin jirre hedduudhaatu jira Bahareen keessa. Akka gartee amma waraanni Suudiidhaatis dhaqee gartee Bahareen tana gargaaraa jiran. Garuu immoo yoo lolli kun akkana jabaatu taate bikki isaan gartee ittiin mootummaa Bahareen tana achi dheeressan kan jirtu hin fakkaattu. Okay? Jiddu galeessa bahaa keessa waa hedduudhaatu deemaa jira. Kan hunda gartee akkasii quba qabaadhaan isin jechuu barbaada. Obboleeyyan keenya oduun teenya tana fakkaatti yeroo biraati gaa walitti deebina hundi keessanuu bakka jirtanitti galatoomaa isin jenna. Akkasuma sanitti gartee oduulee boodarra asirraa buuse booda karaa yuutuubiitiin isiniin kaaya warreen gartee guututti dhageeffachuu barbaadan achi dhaqaatee harkadhaa gama kaaniinis gartee feesbuuk irraas yoo ni dandeenyiin kaaya
isaan kun hundinuu gartee oduun yoonuma isaan nu dhiisanii akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isin hin jaa ammaaf hundi keessanuu galatoomaa nageenyaa jiraadha.